Hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana cuuphaa bara 2026tiin isin ga'e jecha bakka jirtanitti nagaan isin haa ga'u. Kabajamtoota keenya odeessaadhaaf qopheeffanne kan yaada namaa kakaasu osoo hin ta'in kan qalbii namaa tuquu fi nagaa waamichaa taasifatu isin biraan geenya waan ta'eef amma oduu dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Bakki humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraatii dhufanii itti gurmaa'an buufata taasifatan inni guddaan godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiramuuti jedhu jiraattonnii fi xiinxaltoonni siyaasaa dhimmoota Wallagga Ba'aa itti dhiyeenyaan beekan kan jedhuu fi haalli nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi leenjifamtoota haaraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa dirree egeree Oromiyaa keessatti leenjifamaa turan eebbifamanii fi kanneen biroos qabannee jirra. Nu hordofaa nu waliin turaa kan isiniin jennuu fi odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo bulchiinsi Puuntilaand Itoophiyaa dabalatee biyya alaa ISS'tti makamuuf lolaa turan to'achuu ibsite yoo ta'u, kabajamtoota keenya nu hordofaa jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun namoota biraa akka qaqqabuuf ammoo sheer kooppii liinkii gochuun yaada keessanis gama koomentiin nu jajjabeessaa jecha oduun kunooti. Bakki humnoonni finxaaleeyyii faannoo naannoo Amaaraatii dhufanii itti gurmaa'anii buufata taasifatan inni guddaan godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiramuutii jedhu jiraattonnii fi xiinxaltoonni dhimmoota Wallagga Ba'aa itti dhiyeenyaan beekan. Aanichatti caasaan mootummaa Oromiyaa gandoota 19 keessa guutummaatti diigamuu bulchiinsi aanaa magaalaa qofa akka of harkaa qabu jiraattonni OMN'tti himan. Aanaan Kiramuu bakka qubannaa bakka itti wal ijaaramaa fi ulaa ittiin finxaaleeyyiin faannoo daddarbanii godinaalee Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa ittiin goolan ta'uu jiraattonni dubbatan. Godina Wallagga Ba'aatti aanaaleen Kiramuu, Giddaa Ayyaanaa, Guutoo Giddaa fi Sibbuu Siree akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaaleen Jaardagaa Jaartee, Amuruu fi Abee Dongooroo haleellaa humnoota finxaaleeyyii faannootiin balaa guddaa jala jiruu jedhan jiraattonni. Buufanni bakka leenjii fi ulaan ittiin daddarban humnoota finxaaleeyyii faannoo kun ammoo aanaa Kiramuu akka ta'e himaniiru. Mootummaan Oromiyaa caasaalee aanaalee kanneen sirriitti sakatta'uu warra rakkoo qabu aangoo irraa kaasuu caasaa warra quuqama qabuun bifa haaraatiin gurmeessuu feesisaa jedhu. Caasaan gandaa mootummaan Oromiyaa waggaa dura labse aanaalee kanneenitti humna namaa quuqama uummataa fi beekumsa qabuun jabaachuu akkasumas mootummaan Oromiyaa xiyyeeffannaa kennee humna jabaa humnoota finxaaleeyyii adamsee tarkaanfii irratti fudhatu naannoo sanatti bobbaasuun uummata barootaaf haleellaa humnoota finxaaleeyyiitiin gidiraa argaa jiru hafuura baafachisuuf akka qabu dhaamaniiru. Haalli nageenyaa Oromiyaa keessa jiruu fi leenjifamtoota haaraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa dirree egeree Oromiyaa keessatti leenjifamaa turan eebbifamanii fi kanneen biroos qabannee jirra. Nu hordofaa nu waliin turaa kan isiniin jennuuf haala nageenya Oromiyaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fi odeeffannoo leenjifamtoota haaraa ilaalchisee furmaanni sabichaaf kan dhufuu danda'u waraana saba isaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin akka hiriiran dhaamsa waloo fi adeemsa gurmaa walitti fufiinsa jala akka baafamaniif qabsoo sabichaa laamsessan xumura itti gochuuf akeeka sabichaaf gufachiisuuf kan carraaqaniif ammoo hundeen buqqisanii kaayyicha galmaan ga'uuf adeemsi eegale murteessaa ta'uu akeekaa fi shira mootummaa irree fashalsiisanii tooftaalee shiraan hiriiranii burjaajii uumaniif ariitiin hiika itti gochuun gufuu qabsoo buqqisanii garbummaatti xumura gochuun kan yeroon itti fudhatu akka hin taane hawaasa bal'aaf ifa ta'uu qondaalli itti aanaa fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo dhaamaniiru. Yeroo ammaa kana haalli nageenyaa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti ijaaramaa jira. Odeeffannoowwan garaa garaa akka agarsiisanitti waraanni bilisummaa Oromoo sochii isaatti itti fufaa jira jedhama. Kun ammoo sirna abbaa irree mootummaa bilisiginnaatti yaaddessaa ta'uutu himama. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota isaa kutaalee Oromiyaa hunda keessatti jechuun zoonilee 8 keessatti wal ijaaree sochii isaanii fi bakka hundatti caasaalee isaanii ijaaruu irraa kan ka'e bilisiginnaatti yaaddoo fonqolcha mootummaa taasisuu danda'u kan jedhu yaada isaanii keessa bulcheera. Qaama gabaasa ijoo haala walii gara Oromiyaa keessa jiru kan isin yaadachiifnu ta'a nu hordofaan waliin turaa isiniin jenna.
akka odeeffannoo maddoota garaagaraa irraa argametti waraanni bilisummaa Oromoo naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti humnoota mootummaa waliin walitti bu'iinsa qabaachuun isaanii himama. Tarkaanfileen kunneen haala nageenyaa fi jireenya uummataa irratti dhiibbaa geessisaa kan jiru. Humnoota mootummaa saba waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun ta'uu gabaafama. Haa ta'u malee rakkoolee hawaasaa kana irraa hanga ammaatti kan furame miti. Gama waraana bilisummaa Oromootiin maaltu akka hojjetamaa jiru waan ifa ta'es hin jiru. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo madda furmaataa mootummaan furmaataa akka of harkaa qabutti hima. Wallabdeen waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa waliin taasifamu gama mariitiin kan furame caalmaatti wallabdee ammeessaa jiraachuutu dhaga'ama. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo leenjifamtoota haaraa leenjisee eebbisiisuun isaa akka gabaafamu ni dhaga'ama. Gareen kun humna isaa cimsuun carraaqqii gochaa jiraachuu isaa ibsaa ofii isaa fi miidiyaalee garaagaraan ibsaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo leenjifamtoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuun isaa ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa miseensa haaraa leenjii siyaasaa fi hidhannootiin yeroo dheeraaf leenjisaa ture dirree leenjii egeree Oromiyaa keessatti miseensota waraana bilisummaa Oromoo kumaan lakkaa'ee kan bobbaase ta'uu qajeelaa Siraaj himanii eebbifamtoonni kunneenis ergaa baga ittiin nu ga'ee fi baga gammaddan ergaa jedhuun booda dirqama itti aanuuf bobbaafamuun beekameera. Gabaasni kun odeeffannoo waliigalaa qofaan kan dhiyeessu yoo ta'u kaka'umsa humnaatiin hin waamu, hin deeggaru, hin balaaleffatus kaayyoon isaa odeeffannoo uummataaf kennuu qofadha. Dhuguma jirtu iyyuu isinii guyyaan irraa guyyaa keessanii egaa addunyaa irratti eebba baay'eetu jira. Eebba gosa garaagaraa karaa fi aanteen ofii kan abbaan ofii harmeen ofii obbolaan ofii irratti argamtee nama eebbistu eebba baay'ee bira dabarreera. Dhugaa dubbachuudhaa fi eebbi akka miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu nama gammachiisu hin jiru iddoo ta'ee fi baga guyyaa irraa geessanii isiniin jedha. Egaa jalqaba irratti mooraan zoonii lixaa keessatti argamu mooraan egeree Oromiyaa waraana jajjaboo ga'umsa qaban miseensa waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaatti leenjisee bobbaasuun isaa itti fufee jira. Kuni ga'umsa guddaa leenjii jajjabaa kan diina dirree irratti ittiin ari'ee qabu diina injifatu warri leenjisan warra bobbaasan ammas marsaa galma dhugaa jedhee guyyaa har'aa marsaa galma dhugaa irratti kan geessan kan keessa iddoo ta'ee fi baga guyyaa gadadoo aduu cimaa keessattuu hanqinni bishaanii jira. Kana hundumaa dandeessanii leenjii jajjabaa leenjii waraana bilisummaa Oromoo ji'oota dheeraadhaaf kennaa ture injifattanii baga irra aantanii isiniin jedha. Egaa akkasitti leenjitanii qophooftanii bareeddanii baatanii fi da'oo guddaa kan nuu ta'e gaaddisa guddaa kan nuu ta'e dhiyeessii guddaa kan nuu dhiyeesse uummata keenya halkaniif guyyaa itti hin dadhabin hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa maatii isaanii immoo jiraachisaa isa biratti immoo bakka ga'uu hin dandeenye diina keessas ta'anii diina keessas ga'anii akka isin addanatti utuu hin dhufin utuu isinitti hin irratin leenjii keessan xumurattaniif warra nu bira dhaabbataniif galanni keessan bilisummaa Oromoo ta'uu jannattooteef hamilee keessan nuu kennaafi. Dabalataan waan hundumaa kan nu bira dhaabbatan biyya keessaa fi biyya alaatiin fagoorra ta'anii dinagdee warra nu tumsan, yaadaan warra nu tumsan, tekinooloojii warra nu tumsan, diina dadhabsiisuu irratti karaalee adda addaa warra nu bira dhaabbataniif galanni keessan bilisummaa Oromoo ta'uu jennaan. Dabalataanii leenjistoota halkaniif guyyaa ituu hin dadhabiin dhiyeessiituu hin jedhiin deemne karaa nutti fagaate osoo hin jedhiin nutti immoo hin dheebonne osoo hin jedhiin aduun nutti ba'e osoo hin jedhiin galgala immoo qorratu nu yaade osoo hin jedhiin akka isin guyyaa har'aa akka dhaabii qajeelcheetti dirqama dhaabarraa fudhatanii
asiin isin gaanii leenjistoota kanaanis galatni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'uu jennaa jechuudha. Akka walii galaatti wanti nuti barbaannu bilisummaa uummata keenyaati jechuudha. Bilisummaa gaafa jennu bilisummaan tolaan dhuftu hin jirtu jechuudha. Loltee kuffistee kuftee caba lafeetti gaggeessitee dhiigetti lolaastee biyya kee harqoota alagaa jalaatii baastaa jechuudha. Kun hanga uummati Oromoo taa'ee ofiisaaf of aangeessee mirga hiree isaatiin murteeffatee qabeenyaa isaa irratti ofiin murteeffatu osoo alagaa wajjin hin mari'atin osoo harka alagaa keessa hin galchin ofii isaaf of danda'ee of bulchutti qabsoon keenya itti fufaa guyyaa gaafa sana uummata keenya goonfachiifne bilisummaa goonfanneerra jennaa jechuudha. Kanaaf isin kaadhimamtoota haaraan barruu heeraan seera oboo barattanii leenjii dirreerraa ittiin loluu dandeessan fudhattanii baatan bakka waraanni bilisummaa Oromoo itti isin ergee guutuu Oromiyaa keessatti gabbaatanii hojjechuudhaaf guyyaa isin irkuu waraana bilisummaa Oromootti fuutanii har'a iddoo ta'eef ammas na deebi'ee bakka geessanii isiniin jedhaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessatti akka diinni odeessoo osoo hin taane akka hojii agarsiisaa jirutti jira jechuudha. Kun isin jalaa dhoofataadha miti. Diinni gaafa holamu miidiyaan gaafa sobu waa hedduudha tarreessuutti oolaa jechuudha. Dhukaasa feesbuukii, dhukaasa miidiyaa sobaa, waan raayaan miidiyaa taa'ee eberaa oolu sana miti jechuudha. Ji'a dheeraa fudhattee asitti leenjiirra turte irratti eenyu bakkaa sochoosine dhugaadhaan hojiidhaan irra aanne diinota keenya warra holola sobaan irratti odeessan itti agarsiifnaa jechuudha. Har'a jaarmiyaan abaaboo sadarkaa idil addunyaatti hayyootaaf beektota ofaan hiriirsee qabsoo hidhannoo malee karaa tokko karaa ittiin Oromiyaan bilisa baatu hin jiru warra jedhan hayyoota gurguddaa hiriirsee jaarmiyaa abaaboo biyya keessaa biyya alaatti labsee ijaaree sirna itti fufinsa qabuun sirna jaarmiyaan taliiguutti jira jechuudha. Egaa kun humna dirreerra jiru humna dirreerratti jabaatee jirutu jijjiirama guddoo kana fidee tokkummaa uummata Oromoo gidduutti uume iddoo ta'eef kan nu gargaaru kan dinagdeen nu tumsu fayyadaan nu deeggaru hedduutu nu faana hiriira jira iddoo ta'eef ni injifannaa jechuudha. Ammas kana keessatti bu'aa bayitu dhibaa miti. Waan bu'aa ta'etu dhibaa miti. Hanqinatu dhibaa miti. Waan arguutu jirrutu jiraa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo hamma dirreetti ta'ee bobba'ee ajaja isaa eeggatee ajaja isaarraa hoggana isaarraa kallattii fudhatee bobba'ee wanti tokko wanti dirree irratti ta'utu hin jiru jechuudha. Har'a gantooti qabsoo miidiyaatti ba'anii ani qabsoo keessaa dhiibameen ba'e jedhaa jiru. Silumaa qabsoodhaaf lubbuu kee wareegdee dhufte iddoo ta'e wareegama itti kaffaluu qabda malee namni dhiibee qabsoo keessaa si baasu hin jiru jechuudha. Namaan dhiibamtee baata yoo ta'e silumaa qabsootti dhufuu hin qabu ture. Har'a garuu yoo teenye ilaalla kaleessa dheengadda birgeedii wanta liiguun hin jiru. Cibraan wanta liiguun hin jiru. Buttaan wanta liiguun hin jiru. Kunis kan inni ta'e waraanni bilisummaa Oromoo suuta nama tokkorraa, nama lamarraa, nama sadiirraa ituma jedhu ijaarameeti birgeedii guddaatti guddatee amma kutaa waraanaatti diriiree jechuudha. Har'a zoonii 8 guutuu Oromiyaa keessa jira. Zoonii 8 guutuu Oromiyaa keessa jiran akkuma har'a mooraan egeree Oromiyaa leenjisee miseensota haaraa bobbaase isaanis leenjiitti jiru jechuudha. Zooniilee 8 kun wal dubbisanii waan guutuu Oromiyaa keessatti taate har'a sa'aatiif sekendii osoo hin fixiin ajajaa olaanaa bira geessee jechuudha isaan ijaarame.
achitti qabsoo kanatti waan kennutu hin jiru jechuudha. Murteen kan nama tokkoon darbu murtiin kan ittiin murtaa'u miseensota gumii sabaatu jira. Koree hojii raawwachiistu jira. Koree seeraaf to'annootu jira. Caasaa la qaba waan dhibdu. Akkatti soomnee waan kennutu hin jiru jechuudha. Wanti gantummaa mooraa qabsoo keessatti fide ajaja walirraa dhabu jechuudha. Ajaja hin fudhatu yoo ta'e irbuu seentee baateetu si qaba. Barruu heeraaf seera mukuun baratteen hojjechuuf irbuun seera jettee waan seentuuf irbuu sanatu si qaba. Yoo manatti balleessite yoo dhaabatti dhabde irbuun sun qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa si tufti jechuudha. Hin tufaman waliigalaa. Kanatu qabsoo keessa jira. Har'a gaafa jaarmiyaan deddeemaa ture waan dhuunfaa ofii eeggachuutu ture. Waan ofii hojjetachuutu ture. Fedhii dhuunfaa ofii darbuu dadhabuutu ture. Har'a immoo akka sanatu hin jiru jechuudha. Akka uummata keenyaaf ta'utti hojjenna jedhee dhaabni koree hojii raawwachiistu irraa kaasee hamma abbaa sigileetti caasaa diriirsee jechuudha. Amma abbaa taakiyaatti caasaa diriirsee. Namni miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'e caasaa sana jala hiriiree dirqama dhaabni gadi buusu walirraa fudhate waan walitti darbuuf hin qabu waan qabsoo isaanii jabeeffachuu malee jechuudha. Gantummaa kan fide akka barteen kaleessaa waan dhibeef waraanni waan gubbaatti guddateef cibiraatti guddateef birgeediitti guddateef zooniitti diriiree caasaa isaa kan taliigamu gaafa eegalu fedhii dhuunfaa dhabuutu dhufe. Fedhii dhuunfaa ba'anii irra ejjetanii waan dhaabni jedhee fudhachuu dadhaban. Gaafa kana qabsootti dugda galuutu dhufe jechuudha. Gaafa garee dhaqee miidiyaatti ba'ummoo ani qabsoo keessaa dhiibamee ta'ee ture. Silaas qabsoon bilisummaa Oromoo hunda kana fudhattee hin bilisoomtu. Tokkoffaa irratti namni qabsoo kanaan dhuguma galmaan gahu tokko isa wareegama. Inni lammaffaan immoo isa hamma dhumaatti deemee akka barruu dhaabaa barannee ittiin irbuu seennee baanii sanaan deemu sanatu galmaan gahaa jette qabsoo sana. Barruu dhaabaa baranne immoo barruulee gosa adda addaa baratta. Waan uummata keenyaaf ta'u, waan uummata Oromoof ta'u, waan uummatichi nu waliin ta'aa jirus inuma beektu jechuudha. Kanaaf akka sabaatti uummata keenya mirga isaa kabachiisuuf, daangaa isaa kabachiisuuf, duudhaa uummati keenya qabu kabachiisuudhaaf, aadaa uummata keenyaa bakkatti eeguudhaaf, alagaan nu keessatti aadaa isaa akka hin babal'ifanne eeguudhaaf waraana nu barbaadaa jechuudha. Sabni tokko waraana isa barbaada. Yoo waraana hin qabaanne akkuma kaleessa eeggattaa imimmaan bobeessee aarii kee baafattee dhiistaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sana hin ayyamu. Kanaaf har'as dirree irratti leenjinee saba keenyaaf waan ta'u, waan saba keenyaaf bu'aa guddaa buusu, waan uummata keenyaaf ta'u hojjennaa jennee irbuu waraana bilisummaa Oromoo fudhannee baanee jechuudha. Ummatichis kanumaaf nu nyaachisee nu obaasa. Ummata akkasiidha qabna. Waliyyuu hin beeknu jechuudha waraana mootummaa wajjin. Waraana diinaatu dhufe jedhee ummata gaafa waraanni mootummaa dhufu taa'ee hin eegne gaafa immoo ofitti si qabee asuma buli sitti qorraa bakkeen buliin ummata jedhuudha qabnaa jechuudha. Ummata kanaaf wareegama lubbuu kaffaluun carroomuudha jechuudha. Gam tokkoon gaaddisa kee, gam tokkoon jawooda kee, gam tokkoon dhiyeessa kee, isumaan galma kee isatu itti nu fufsiisa. Kanaaf dhimmi nuyi leenjinee baane dhimmi dursa keenya dhimma dursi kenninu dhimma uummata keenyaati jechuudha. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo bosonni Oromiyaa abbaan barbaade akka barbaadetti ta'ee hangalu miti jechuudha. Agartanii eengadde miidiyaa addunyaa irratti gaafa Moosee Faqalan gaafa Baqqadaa Faqalan harrayyuu duudaatu jira. Namuma waan jiruyyuu hin beekneetu jira. Waraana keessan immoo jedhanii nu gaafatu jechuudha. Akkamitti Baqqadaa waraana keenya ta'a? Bara 2011 mootummaatti harka laanne erga harka kenneetiin miseensa waraana bilisummaa Oromoo ofii masaatii yeroo masana ofirraa maal godhe? Mulqee jechuudha. Waraana keenya miti.
Mooseen faa isa jala turan. Ergasii isarraa citanii ba'an. Har'a gochaa isaan uummata Oromoo irratti hojjetan. Miseensi isaan jala ture hin beeku. Miseensi dhuguma wallaala. Miseensa sana deebisuu irratti dhaabni baay'ee mari'ata. Of duuba buusaniiti deemu. Of duuba buusaniiti deemu. Waraanni waraana jedhee dhaqee biratti hidhatee leenji'a. Waan beeku hin qabu miseensi isaan duukaa jiru. Warri dura jiran garuu beeku waan beekan jechuudha. Akka mootummaa irra dhiyeessii fudhatan inuma beeku. Shiraa jechuudha jaalladhu. Mootummaatu ijaare jedha. Mootummaatu walitti fidee orgaanaayis godhe jedha. Kanaaf nurratti ture. Kanaaf uummata ajjeesutti ture jechuudha. Woboodhaaf dheeruu laatte woboo deeggaraa jirta jedhaniiti kan isaan ajjeesaa turanii jechuudha yaayyaa irratti. Gaafa nuu gamu miseensa isaan jala jiru wallaalaadha. Akkamiin miseensa sana deebisna jennee akka dhaaban mari'annee deebisuudhaaf tattaaffii guddoo dhagoone jechuudha. Gaafa isaan uummatatti roorrisanii uummata ajjeesanii gochaa suukkanneessaa uummata Oromoo irratti hojjetanii itti duullee jechuudha. Asiin gaafa itti duullu lafa dhabu gaafa dhabu galma isaa isa sila ganama isa bobbaase. Isa sila waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee isa bobbaasee dhaqee galee waan haaraan hin jiru. Kanuma nama uummata Oromoo ajjeesumuu teenyee hin ilaalu. Nama uummata Oromoo dhiichu teenyee hin ilaalu. Nama uummata Oromoo saamu teenyee hin ilaalu. Teessee hin ilaaltaa? Hin ilaallu jechuudha. Uummata keenya aarsaa akkasiin qophaa'ee daangaa isaa eeguudhaaf, qabeenya isaa eeguudhaaf, duudhaa isaa bakkatti eeguudhaaf lubbuu keenya wareegneeti qabsoo bilisummaa Oromootti iddoo ta'e ammas itti fufaa jechuudha. Kaanuma waan ta'eedha. Miseensa keenyas miti. Fottofanii erga ba'anii gariin isaanii gara mootummaatti galanii tutturanii jechuudha. Egaa har'a qabsoon bilisummaa Oromoo yoo ta'e ilaala. Warra akkasitti shiran warra qabsoo keessa ta'anii fakkeessan tufuutti jirti jechuudha. Si wajjin hin bilisooman kaayyoon gaara iddoo ta'e. Yookaan ati ni wareegamtaa yookaan immoo qabsicha galmaan keessaa jechuudha. Kanuma murtoon jiru. Kanammoo namni galmaan ga'u namni bakkaan ga'u isicha barruu dhaabaa baratee ittiin hojjete. Waan uummata koof ta'u haqa uummata kootii bakkatti eega yoon kana dabse irbuun na qabdi. Isa jedhe sana iddoo ta'e har'a kaadhimamtoonni haaraa barruu barattan lafatti waraanni bilisummaa Oromoo ajajaan keessa itti isin bobbaase golee Oromiyaa hundumaa bakka uummata Oromoo roorrootti dhabaa jirutti daangaa Oromiyaa kabaja itti hooru bakka itti bobbaatanii jechuudha. Kanaadha waan salphaa miti jechuudha. Diinni iyyuu innumtuu Oromoo ta'e har'a bilisiginnaa keessa jiru maqaa keenyaan taa'utti jira. Namni quba isa qabu hin jiru ta'e maqaa keenyaan jiraachuutti jira. Akka maqaa keenyaan jiraachuutti jiru immoo inuma beeka. Ciminni faarfameef iyyuu waraanni bilisummaa Oromoo dirree irra jiraachuu isaatiin faarfama. Hin beeku garuu bakka inni jirutti isatti iyyuu kabajadhatti hoora. Haa odeessu waan odeessuuf immoo guyyaatti wal gaafannu jira jechuudha. Galmeen seenaa dhugaa qabsaa'ota bilisummaa Oromoo qabattu. Galmeen sun baattee deemumatti jirti. Baabura qabsoos imalumatti jirti. Kaan karaatti yaabbata. Kaan irraa bu'ama jedhama. Kanaaf namni irbuu waraana bilisummaa Oromoo seenu kaayyoo ishee dhugaa kaayyoo ishee qulqulleetti qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan keenya sana jedhu qabatee deemu yoo irbuu ittiin seenee ta'e hojjete irraa dhahimamuu jedhu. Isammoo ajaja dhaabaa fudhachuu didee qabsoorraa dachaa qabe immoo sirriitti galchina moo galchinu ni galchina. Halkanii guyyaa nan balleessa boori balleessa iftaan hin balleessa mootummaan jiru mootummaa mahamma dirree mattuunoo magaalaatti dhiyaannee leenjii ji'a dheeraa fudhattanii arrammoo eebbifamta kanaadhaa jechuudha. Agartee mootummaan jiru mootummaa hololaati. Bara 2011 yeroo nu qofaan lolamuyyuu nu balleessuu dandeenye bara sanayyuu. Bara 2011 keessa waraana bilisummaa Oromoo qofa lola mootummaan kun. Lixa Oromiyaadhaa fi Oromiyaa giddu galeessaa fi Oromiyaa kibbaa irratti
waraana bilisummaa Oromoo guyyaa 10 gidduutti balleessuu danda'a jedheetu lolu 2011 darbe 2013 keessa waraanni bilisummaa Oromoo amma godina lolee itti agarsiisuu irra ga'ee jechuudha. Humni isaa dachaan guddatee bakka inni duraan ittiin nu eegaa jiru sanarra darbee hamma zooniitti hiriira waltalii gudha jalqabe. Egaa wanti har'a walitti himnu diina baay'ee dhaba. Nuun nu balleessuu nu injifachuu hin danda'u. Kanaaf bakka kanatti magaalaatti dhiyaannee wal eebbisnee wal leenjifnee wal bobbaasuu dandeenya jechuudha jaalladha. Dhugaama jirtu hojiidhaan walitti himna. Ololaan miti jechuudha. Dubbiin raayaan biyyaa baanii haasa'an miti. Dubbiin dhugaa dubbii hojiidhaan lafarratti hojjetteetti agarsiistu jechuudha. Kanatu jira. Kana biratti qabsaa kan fakkaatee kan shiran irratti fudhu hin dhibu. Hawwaan itti dibuu barbaadu hin dhibu. Bara duriitti milkaa'aniiru. Diiganiiru abaa'u. Gandatti fakkeessuun qabsoon akka gara fuulduraatti hin deemne godhaniiru. Amantaatti fakkeessuun akka qabsoon bilisummaa Oromoo waltaliigee dirree Oromiyaa guutuu jirturraa kallattii tokkoon hin deemne irratti hojjetaniitti milkaa'anii dhabee. Lagaan ol qoodaniiru. Gandaan ol qoodaniiru. Gosummaa walitti moggaasaniiru. Jaarmiyaa abaa'oo bohaarraa keessa kun hin jiru. Zoonii 8 kallattii tokkoon ajaja tokkoon caasaa diriirfatee ajaja olaanaa irraa kaasee amma taakiyaatti wal taliiguutti jira jechuudha. Wal dubbisuutti jira. Fiindee tokko jala galleera jira. Kanaaf keessaan alaan kan nu tumsu hedduudha. Tokkummaa keenya jaallatee namni nu tumsaa jiru baay'ee. Isaanii galanni keessan bilisummaa Oromoo ta'uu jenna. Warri immoo fagoorra ta'anii qabsaa fakkaatanii ituu nu keessatti hin argamin, ituu nu hin tumsin, ituu nu hin deggariin, ituu deggaraa keenya hin ta'in, ituu mararfataa keenya hin ta'in, ituu miseensa keenya hin ta'in nu diiguu barbaadaniif immoo bakka hin qabnu jechuudha. Jaarraan akkasitti qabsoo bilisummaa Oromoo diigan barri isaa darbeera. Dhaloonni dhufee har'a dirree irra jiru warra akka keessanii kun kanadha hin keessummeessu. Baree mana taa'ee manatti hedduu mootummaa uummata ajjeesu, mootummaa mana abbaa kiyya irratti dhufu, mootummaa qabeenya abbaa kiyyaa saamee gurguru, mootummaa lafa abbaa kiyyaa irraa ituun ilaaluu midhaan dhangaa inni galfatu gubuutu jira iddoo ta'eef ani qawweedhaan falmadhee biyya koo bilisoomsuun qaba dhaloota jedhutu jira jechuudha. Kanaaf dhaloonni qubee amma gaafa lolu ibiddatu gaafa lafa nagaa ga'u immoo nagaa tufaa jechuudha. Nus akkuma kana abbaa nagaa barbaadu nagaa dusa laata. Abbaan moo alagaan irratti aangoomsu barbaadu bakka ragannaa hin qabnu jechuudha. Oromiyaa bilisummaa galaanaarraa bilisummaa fal'aanaan warra nuu kennu barbaadaniif hin ayyamnu jechuudha. Uummatichi itti darbee bilisummaa isa galaana sana argee keessa gangalachuudha qabaa wareegama lubbuu kaffaluutti jirraa jechuudha. Kanaan har'a qabsoon keenya qabsoon bilisummaa Oromoo addunyaa irratti beekame akka humna ta'ani namoonni baree akkatti immoo jirru kan beekutu beekaa jira. Wanti nutti ulfaates hin jiru. Kanaaf bilisummaa uummanni keenya barbaadu galmaan gaachuudhaaf qophiidha jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo dirree irra jiru leenjisee wal fudhachiisuutti jira jechuudha. Siyaasa yoo barbaanne abbaa ijaarsaaf siyaasaatu jira. Dinagdee yoo barbaanne abbaa dinagdeetu jira. Miidiyaa yoo barbaanne abbaa miidiyaatu jira. Waraanaa yoo barbaanne damee waraanaatu jira. Damee tikaatu jira. Caasaa biyya tokko bulchuu danda'uudha qabna.
fayyaarra yoo ta'e damee fayyaatu jira. Barnoota yoo ta'e damee barnootaatu jira. Waan rakkatu qabna. Ituma lollu, ituma madoollu, ituma qophiilee qufnu uummati keenya akka baratuufis barachuu barataa keenyaatiif haala mijeessutti jirra jechuudha. Kana Oromootu bareechee nu beeka Oromiyaa keessatti. Barsiisaan akka barsiisuuf, barataan akka baratuuf haala mijeessutti jiraatti waraanni bilisummaa Oromoo. Guyyaa tokko barachuu barataa fuuldura dhaabbannee hin beeku. Akeeka keenyas miti, kaayyoo keenyas miti jechuudha. Dhaloonni guddatu kun yoo barachaa ol dhufeeti qabsoo keessa jiru yoo beeku. Siyaasa biyyattii keessatti kuftee yoo beekaa. Har'as Oromiyaa keessatti kanumatu hojiirra oolutti jira jechuudha. Barachuu barataadhaaf haala mijeessaa, barsiisota barsiisaniifis haala mijeessaa bakka jiranitti barataan akka larcaan namni umuriin isaa keessa ta'e haa baratu. Kan qabsoo fedhii qabu immoo balballi qabsoo kunoo banamaa jedhee fedhii keessaniin Oromiyaa bakka garaa garaa irraa dhuftanii mooraa qabsoo kana iyyaaffattanii miidiyaa irratti argine jettanii dhuftanii kan leenjisantu jira jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo akkasittidha kan isheen galma geessu. Yoo uummata keenyaaf ta'an, yoo daa'ima nuu gadiidhaaf ta'an, isa nu olii immoo yoo kabajannee akka qabsoon akeekatti fuudhee deemne kan qabsoon keenya galma geessu. Amma sanatti jira jechuudha. Kanaaf namicha maqaa waraana bilisummaa Oromoon daldaleen fedhii dhuunfaa kootiin gaggeeffata jedhuudhaaf bakka hin qabu jechuudhaaf. Kanaaf jaarmiyaan talii gamuudha qaba. Taakiyaa jala jira kanaan taakiyaa isaan talii gamuudha qaba. Cibraa isaan talii gamuudha qaba. Buttaa isaan talii gamuudha qaba. Birgeedii isaa jalatti talii galuu qaba. Kanarraa kan gara sana dhaqee faayidaa kun eegsifadhaan hin jiru jechuudha. Ittimoo ga'umsa qaban miseensa waraana bilisummaa haaraa akkasitti leenjisee, qindeessee, bareechee, bobbaasee golee Oromiyaa irratti immoo bakka dirqamni dhaabaa isaan ajajee isaan bobbaasee gaggeessuutti jira iddoo ta'ee fi isaaniinis galanni keessan bilisummaa Oromoo ta'uu jennaa. Isinis isin leenjifamtoonni marsaa galma dhugaa nama dhugaatti galma qaadaniif galmaan ta'u inni nu uume isin ittiin isin haa ta'u jedha. Bakka guyyaa irraa geessanii injifannoon uummata Oromoo. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Wallagga Lixaa Baabboo Gambeelitti yakka tokko malee reebicha ulfaataa erga irraan ga'anii booda rasaasaan ajjeesan. Sirni silumaa dhiiga ilmaan Oromoo xuuxaa fi lafee ilmaan Oromoo cabsaa ijaaramte guyyaa guyyaan nyaachuu itti fufee jira. Guyyaa gaafa 18/2026 godina Wallagga Lixaa Baabboo Gambeel ganda Haroo Maaramiitti dargaggoo siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e kan maatii guddisu nama maqaansaa Sulumeen Ayiliyyii of ga'aa jedhamu waraanni raayyaa ittisa biyyaa qabanii erga fuudhanii deemanii booda reebicha hamaa erga irraan geessanii magaalaa Baabboo Gambeel bulchiinsi Puuntilaand lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee alaa ISIS'tti makamuun lolaa turan to'achuu ibsite. Puuntilaand maqaa fi suuraalee namoota to'atamanii biyya irraa deeman waliin maxxanseera. Miseensi ISIS kan jette Puuntilaand opereeshinii hidhattoota kanneen irratti naannoo gaara Almaskaaditti gaggeesseen to'achuu ibsite. Lammiileen osoo ISIS waliin hiriiruun lolanii to'ataman jedhaman lammiilee Itoophiyaa, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Masrii, Yaman, Morookoo, Saawud Arabiyaa fi Turkii faati. Ministeerri odeeffannoo Puuntilaand Mohammad Aidid Diriir BBC Afaan Somaaleetti akka himanitti biyya kamirraayyuu haa dhufan dhiyoos ta'e fagoo ilaalchuma wal fakkaataa warra qabanidha jedhe. Naannoo gaara Almaskaaditti humnoonni ISIS fi humnoonni nageenyaa bulchiinsa Puuntilaand gara waggaa tokko ta'uuf wal lolaa turanii jiru jedhe. Gaarri kun manneen hidhattoota ISIS akka ta'es himameera. Hidhattoonni 50 ol to'atamuu milkaa'ina bulchiinsa Puuntilaand galmeesse agarsiisaa jedhan ministeerichi. Kun milkaa'ina humni nageenyaa keenya galmeessee fi mo'amuu ISIS agarsiisaa jedhan. Mohammad Aidid Diriir sababa sadiif jecha maqaa fi lammummaa miseensota ISIS irraa dhufanii gadhiisnee jedhan. Inni jalqabaa Puuntilaandii fi uummanni Sumaalee marti injifannoo argamu akka beekuuf diinni ajjabeera kaan lubbuudhaan qabamaniiru jedhe. Biyyi isaan irraa dhufan akka lammiilee isaanii
biyya keenya keessatti rakkoo uumaa jiran beekuu qabuu jedhan. Dabalataan ji'oopolootiksii gaanfa Afrikaa waliin jijjiiramaa dhufeef waan biyya keenyatti ta'aa jiru addunyaan haa beekuuf agarsiifnee jedhan. Ministeerichi biyyoota lammiileen isaanii asitti qabaman waan ta'aa jiru beekuu nu quunnamaniiru jedhe. Biyyoonni nu quunnaman jiru. Kan nuyi quunnamnes jiru. Kaan dhimmicha baraniiru. Kaan ammoo hin barre. Hidhattoonni ISIS kunneen biyya isaanii duraan yakkamaa fi kanneen biyyaa baqatan ta'uu malu. Biyyoota hidhattoonni kunneen irraa dhufan yoo ibsu AIDAD biyyoota 3 waliin qofa daangaa lafaa yookiin bishaanii qoodannaa jedhe. Akka maqaan namoota tarreeffameetti Itoophiyaa, Keeniyaas keessatti eeruun danda'ama. Ministeerichi biyyoonni lammeenii isaanii osoo ISIS'if lolanii qabaman biyya keenyatti rakkoo uumaa waan turaniif beenyaanuuf kaffaluu qabuu jedhan. Gaarri Almaaskaad bakka da'annoo yookiin manneen hidhattoota ISIS ture. Hidhattoonni gaaraa kana sababa adda addaaf akka filatan ministeerri odeeffannoo Puuntilaand himaniiru. Inni jalqabaa haleellaa qilleensarraa jalaa dhokachuuf yoo ta'u, kan biraan gaara kana keessa konkolaataan hin seenu. Gaarri keessatti wal waraanan kun naannoo Baarii jedhamu keessatti argama. Magaalaan naannichaa Basaasoo irraa kibba baatti argama. Kan isaan filataniif naannicha keessa socho'uun rakkisaa waan ta'eef akka ta'e himaniiru. Itoophiyaan lammiilee ishee hedduu maqaa tarreeffaman kana keessa jiraatus haga ammaa deebiin kennite hin jiru. Lammiilee biyya alaa ISIS keessatti to'ataman irratti murtoo akkamii darba jedhamanii kan gaafataman ministeerri odeeffannoo Puuntilaand waanuma yakkamtoota kaan irratti ta'utu isaan irratti raawwataa jedhan. Addunyaan shororkeessitoota ija addaan akkaataa humna isaaniin ija addaan ilaalti. Loltuu ture moo ilaalcha isaa jijjiiranii kan ittiin dabalan moo ilaalcha garichaatti amanuun kan itti makaman moo hoogganaa garichaatu moo akkamiin ka jedhu ilaalamee murtoo argatu ka jedhudha. Biyyoonni isaan irraa dhufan hubachiifamaniiru kan jedhan ministeerichi gariin ofiin nu quunnaman kaan ammoo nuyis quunnamneerraa jedhan. Diipiloomaasiin akkaataa biraan hojjete jedhanii lammiileen alaa ta'anis ammayyuu mana hidhaa ka jiran fi maqaa isaanii hin ibsamnes jiruu jedhan. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kan hagammaa ture. Odeeffannoo biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.